baay'ataan lakkoofsota raashinaalii neegatiivii ta'an lama yeroo hunda poozitiiviidha. Neegatiivii fi neegatiivii yeroo waliin baay'iftan jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii neegatiivii fi lakkoofsa raashinaalii neegatiivii yeroo waliin baay'iftan maal argattu? Yeroo hunda poozitiivii argattu jechuudha. B miseensa raashinaal nambalii ta'anii lamaanuu neegatiivii yoo ta'an A fi B'n jechuudha. A baay'isuu B A baay'isuu B A baay'isuu B wal qixa maanni gasirrii A baay'isuu gasirrii B faana wal qixadha jechuudha. Fakkeenya haalaallu fakkeenya 24ffaa kana jechuudha. Baay'ataa lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadeedha. Asitti egaa lamaan isaaniiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu neegatiiviidha. Egaa akkamiin hojjettu maal jenneerra? A baay'isuu B isaan kun A fi B'n neegatiivoo ta'e wal qixa maanni gasirrii A baay'isuu gasirrii B waliin baay'istu jechuudha. Kanaafuu gasirriin kana maal gootu? Gasirriin negatiiva 7/12 baay'isuu gasirrii 27/12 jettu. Sana booda gasirriin 7/12 meeqadha? Negatiiva 7/12 jechuudha. Asitti 27/2 negatiivaadha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Negatiiva 7/12 ta'a. Baay'isuu inni kunis negatiiva gasirrii negatiiva 27/2 maal ta'a? 27/2 ta'a. 27/2 ta'a. Kana yeroo waliin baastan meeqa argattu jechuudha? Yeroo waliin baaftan akkuma asirratti argitan furmaata irratti gasirrii keessa erga galchisanii waliin baaftu jechuudha. 7 baay'isuu 27 ta'a. 27 ta'a. Asii 12 baay'isuu 4 jettu. Sana booda waliin baay'istu jechuudha. Isa waliin baay'istan sana immoo yeroo salphistan 9/8 argattu jechuudha. 9/8 argattu. Kanaafuu asitti lamaan isaaniiyyuu negatiiva ture. Negatiiva egaa yeroo waliin baay'iftan maanii poozitiiva argattu. Poozitiiva asitti argattan 9/8 jechuun poozitiivadha. Baay'ataan lakkoofsota raashinaalii lama akkaataa gabatee armaan gadiitti ibsamee jira. Asirratti ibsamee jira jechuudha. Mallattoolee hirmaattota asirratti tarreessatee jira. Isaan immoo lamaanuu poozitiivii yoo ta'an baay'ataan isaa maal ta'a? Lamaanuu poozitiivii yoo ta'an. Lamaanuu poozitiivii ta'an baay'ataan isaa maal ta'a? Yookiin bu'aan isaa jechuudha poozitiivii ta'a. Lamaanuu negatiivii yoo ta'an maal ta'a? Poozitiivii ta'a. Mallattoo garaagaraa inni tokko negatiiva inni tokko poozitiiva yoo ta'e maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Tokko yookiin lamaanuu 0 yoo ta'an maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kun fakkeenya isaa ilaaltan lakkoofsa raashinaalii kana lamaan isaaniiyyuu maanni poozitiiva lamaanuu poozitiivadha. Kan isaan nuu kennanis maanni baay'ataan isaanii poozitiivuma nuu kennu bu'aan isaanii jechuudha. 24/45 nuu kenneetu jira. Kanaafuu lamaan isaaniiyyuu poozitiividha. Bu'aan isaas poozitiividhuma jechuudha. Asitti negatiiva lamaan isaaniiyyuu negatiivadha. Baay'ataan isaanii immoo maal nuu kenna? Poozitiiva nuu kenna jechuudha. Lamaanuu negatiivoo ta'e baay'ataan isaa maal ta'a? Poozitiiva ta'a jechuudha. Asitti inni kun negatiiva kunis negatiiva 9 negatiiva 7 yeroo waliin baay'iftan 63 negatiiva yoo ta'an poozitiiva argattu jechuudha. 63 poozitiiva. Kanaafuu poozitiiva ta'a jechuudha. Mallattoo garaagaraa yoo ta'e immoo inni tokko poozitiiva inni tokko negatiiva. Inni kun negatiiva 12 immoo poozitiiva. Yeroo kana maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Kunoo negatiiva. Tokko yookiin lamaanuu 0 ta'e. Akkuma argitan kun 99 kun immoo 0dha. 0 baay'isuu 99 0 nuu kenna. Lamaanuu 0 ta'an 0 baay'isuu 0 meeqadha? 0. Kanaaf asitti tokko yookiin lamaanuu 0dhaan jedheef. Asirratti tokkos 0 ta'e yookiin lamaanuu 0 ta'an
maal nu kennu? 0 nu kennu jechuudha. Amala baay'isuun tuuta lakkoofsota raashinaalii irratti qabu jedha. Amala akkamii qaba baay'isuun lakkoofsota raashinaalii irratti kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Yoo A irra baa fi C irra daa lakkoofsa raashinaalii ta'an isaan kun A irra baa fi C irra daa lakkoofsa raashinaaliiti. Kana jechuun gaa A irra baa baay'isuu C irra daa wal qixa maal ta'a? C irra daa baay'isuu A irra baa ta'a. Amala jijjiirraa iddoo ni qaba jechuudha lakkoofsa raashinaalii irratti baay'isuun. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan 5 irra 3 fi 7 irra 4 lakkoofsa raashinaalii lama kan ta'anidha. Lakkoofsa raashinaaliitti isaan kun lamaan jechuudha. 3 irra 5 fi 7 irra 4 jechuudha. Maal gootu? 3 irra 5 baay'isuu 7 irra 4 wal qixa maal ta'a? 7 irra 4 bakka wal jijjiirtu jechuudha. Baay'isuu 3 irra 5 wal qixadha. Bakka wal jijjiirtu amala jijjiirraa iddoo ni qaba jechuudha baay'isuun raashinaalii irratti lakkoofsota raashinaalii irratti. Amala jijjiirraa cuftuu kan jedhu. Amala jijjiirraa cuftuus ni qaba jechuudha. Akkuma ida'uu irratti waliin ilaalle jechuudha. Viidiyoowwan darban keessatti waliin ilaallee ture. A irra baa, C irra daa fi E irra faa lakkoofsota raashinaalii ta'an yoo ta'e asirratti hammattuu asitti yookiin cuftuu asitti jechuudha. Asitti fayyadamtan isa lammaffaa irratti immoo asirratti fayyadamtan A irra baa baay'isuu C irra daa faana yeroo cuftuu fayyadamu jechuudha. Asitti wal qixadha jechuudha. Kun amala jijjiirraa cuftuuti. Amala jijjiirraa cuftuuti. Fakkeenya yoo ilaaltan asitti dura ishii kana faana kan inni hammattuu fayyadame isaan kana faana amma immoo isa dhiisee ishii kana faana fayyadame. Kana jechuudha. Ishii kana faana asitti. Kuni tokkuma jechuudha. Gatiinsaa tokkuma waliin gatu. Kana jechuun amala cuftuuti jechuudha. Amala jijjiirraa cuftuuti. Fakkeenya ilaaltanii ilaaluu dandeessu. Jiraachuu miseensa of taasisa. Miseensa of taasisa ammoo gaa lakkoofsa tokko yoo baay'istan matuma isaa ta'a jechuudha. Lakkoofsa wayii tokko yoo baay'iftan matuma isaa ta'a. A irra baa miseensa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'e jechuudha. Baan immoo miti wal qixa 0 ta'e. Wal qixa 0 ta'e jechuun lakkoofsichi hiikaa hin argatu jechuudha. A irra baa yeroo jennu baan wal qixa 0 taanaan Aan kun hiikaan argatu jechuudha. Hiikaan argatu. Kanaafidha baan miti wal qixa 0 kan jennu. Kanaafuu A irra baa baay'isuu tokko yeroo baay'istan maal argattu? Matuma isaa argattu jechuudha. A irra baa. Kanaafuu tokkoon miseensa of taasisaa baay'isuuti. Fakkeenyaaf 7 irraa 6 baay'isuu tokko meeqadha? 7 irra 6 argattu jechuudha. Itti aansuudhaan fuggisoo qabaachuu. Fuggisoo qabaachuu jedha. Yoo A irra baa C irra daa miseensa lakkoofsa raashinaalii fi A irra baa baay'isuu C irra daa wal qixa tokko wal qixa C irra daa baay'isuu A irra baa lakkoofsa raashinaalii ta'e C irra daa fi A irra baan fuggisoo waliiti. Kana jechuun fakkeenya wayii osoo fudhannee jechuudha. 2 irra 3 baay'isuu 3 irra 2 isaan kun waliif fuggisoo waliiti jechuudha. Fuggisoo waliiti. Maaliif yeroo waliin baay'iftan tokko argattu jechuudha. Yeroo waliin baay'iftan asii ishiin kun lamni kun 2 kana ni baddi. Asii 3 kun 3 kana ni balleessiti tokko taati jechuudha. 2 irra 3 fi 3 irra 2 waliif fuggisoodha jechuudha. Akkuma argitan asirratti fakkeenya kana fudhattan 5 irra 6 fi 6 irra 5 kana yeroo waliin baay'iftan maal argattu? Tokko argattu jechuudha. Tokko argattan taanaan immoo waliif fuggisoodha jechuudha. Maal ta'a kun yeroo waliin baay'isan
isa gubbaadhaan baay'istu meeqa ta'a? 30 argattu. Isa jalaa yeroo baay'iftan 30 irra 30 maal ta'a? Tokko ta'a jechuudha. 30 irra 30 tokko ta'a. Sababni isaa 5 irra 6 baay'isuun 6 irra 5 walqixa tokko ta'a. Kanaafuu warra waliin baay'atanii lakkoofsa raashinaali waliin baay'atanii tokkoon nuu kennan maal jennaan? Fuggisoo waliiti jennaan jechuudha. Hubadhu. Zeeroo malee lakkoofsi raashinaalii kamiyyuu fuggisoo ni qaba. Zeeroodhaan ala jechuudha lakkoofsi raashinaalii kamiyyuu fuggisoo ni qaba. Fakkeenyaaf tokkorra 2. Tokkorra 2 fuggisoon isaa maal ta'a? 2 irra 1 jechuudha. 2 irra 1 ta'a. Fuggisoon 3 irra 5 yoo maala? Fuggisoon kana 5 irra 3 ta'a. Maaliif kana yeroo waliin baay'iftan tokko waan argattaniif jechuudha. Asii 3 ni bada, 5 ni bada, tokko ta'a. Tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu zeeroon maaliin qabu jechuudha? Fuggisoo hin qabu. Zeeroo qofatu fuggisoo hin qabu. Lakkoofsa raashinaalii keessatti jechuudha. Zeeroon fuggisoo hin qabu. Fakkeenyaaf tokko irra 100. Tokko irra 100 fuggisoon isaa maal ta'a? 100 irra 1 jechuudha. Yoo barbaadan 100 qofa jechuus dandeessu. Maaliif 100 irra 1 jechuun 100 waan ta'eef jechuudha. Amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu. Yoo A irra B, C irra D fi E irra F lakkoofsa raashinaalii ta'an, isaan kun lakkoofsa raashinaalii yoo ta'an jedha. Asirratti kun amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ishiin asii kun lakkoofsa raashinaalii ishiin asii kun kanaan baay'istu, ishii kana baay'isti jechuudha. A irra B'n eenyuun baay'isti? C irra D baay'isti. Amma immoo ida'uu jettu gidduu isaaniitti jechuudha. Ida'uu jettu maaliif as ida'uu waan jiruuf jechuudha. Sana booda A irra B amma immoo eenyuun baay'isti? E irra F baay'isti jechuudha. Kuni amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabudha jechuudha. Fakkeenya yoo ilaaltan maal gootuun fakkeenya 25ffaa kana amala raabsamaa fayyadamuun kanneen armaan gadii salphisii jedha. Maal goota jechuudha amma 4 irra 3 baay'isuu negatiiva 7 irra 8 ida'uu jettu. As ida'uu waan jiruuf jechuudha. 4 irra 3 baay'isuu 1 irra 2 isa kana yeroo waliin baay'iftan isa waamsisaadhaan waamamaadhaan baay'isu. Waamamaadhaan yeroo baay'istan negatiiva 28 irra meeqa ta'a? 24 ta'a. Inni kun jechuudha. Isa kana immoo yeroo waliin baay'ifnu 4 irra 6 ta'a. As gidduu isaanii ida'uun ni jira. Kana yeroo salphistan 7 irra negatiiva 7 irra meeqa ta'a? Yeroo salphistan jechuudha. Kana lama yeroo salphistan meeqa ta'a? Akka inni itti negatiiva 7 dhufe ilaalla. Negatiiva 14 ammas 14 lama yeroo salphistan negatiiva 7 ta'a jechuudha. Kana yeroo salphistan meeqa ta'a? 4 jechuudha. 6 ta'a. Kanaafuu asitti negatiiva 7 irra 6 ida'uu 4 irra 6 jechuudha. Kana jechuun negatiiva 7 irra 6 ida'uu 4 irra meeqaati? 4 irra 6 asitti wal fakkaatee jira waamsaan isaa jechuudha. Maal gootu? 6 fudhattu. 6 fudhattanii ishee gubbaa walitti daatu. Isa gubbaa yeroo walitti daatan negatiiva 3 argattu. Kana yeroo salphistan meeqa argattu jechuudha? Yeroo salphistan kana 3 tokko negatiiva 1 jechuudha. Negatiiva 1 irra meeqa ta'a? 2 ta'a. Negatiiva 1 irra 2 ta'a jechuudha kun. Asirraa akkuma argitan kunoo hojjeteetii jira jechuudha. Hubadhu jedha. Lakkoofsota raashinaalii negatiivii 2 ol ta'an yommuu waliin baay'ifaman jedha. Lakkoofsota raashinaalii negatiivii 2 ol ta'an yommuu waliin baay'ifaman baay'inni hirmaattota negatiivii maangoo
yoo ta'e baay'ataan negatiivii ta'a. Fakkeenya kana yoo ilaaltan 1, 2, 3 hirmaattonni isaa 3 mitiire? 3 immoo maangoo moo guutuudha? Maangoodha. Maangoo yeroo ta'u maal ta'a? Baay'ataan hirmaattota kana sadanii negatiiva ta'a jechuudha. Osoo guutuu ta'ee jiraate maal ta'a? Pozitiiva ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf otoo negatiiva 3 baay'isu negatiiva 5 kun 2 qofa mitiire? Hirmaattonni isaa 2 qofadha. 1, 2. Kun maal nuu kenna? Pozitiiva nuu kenna jechuudha. Meeqa nuu kenna? 15 nuu kenna. Osoo asitti 15 otoo hin taane 3 negatiiva 3 baay'isuu negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 1 osoo jedheewu. Kun maal inni? 1, 2, 3dha. 3 maangoo moo guutuudha ree? 3 maangoodha. Kanaafuu negatiiva nuu kenna. Meeqa nuu kenna? Negatiiva 15 nuu kenna. Negatiiva 15 nuu kenna. Osoo negatiivni tokko kun hin jiru ta'e, negatiivni tokko kun osoo hin jiru ta'e maal nuu kenna? 15 nuu kenna jechuudha. Maaliif? Hirmaattonni isaa lakkoofsa guutuu waan ta'eef jechuudha. Baay'inni hirmaattota negatiivii guutuu yoo ta'e baay'ataan pozitiivii ta'a. Kun fakkeenya yoo ilaaltan 1, 2 hirmaattota isaa yoo lakkooftan 1, 2, 3, 4. 4 guutuu moo maangoodha? Guutuudha. Guutuu yeroo ta'u immoo maal nuu kenna? Pozitiivii nuu kenna jechuudha. Fakkeenya osoo fudhattanii negatiiva 1 akka ifa isinii ta'a deemuuf negatiiva 1 baay'isuu negatiiva 1 maal isinii kenna kuni? Pozitiiva 1 isinii kenna. Maaliif negatiivaan bada. Negatiiva 1 baay'isuu negatiiva 1 baay'isuu negatiiva 1 maal isinii kenna kuni? Inni kun asitti negatiiva baay'isuu negatiiva pozitiiva. Pozitiiva baay'isuun negatiiva maalidha? Negatiiva. Kanaafuu asitti yeroo waliin baay'isan isaan kana jechuudha. Yeroo waliin baay'isan maali? Negatiivni kun si'a meeqa waliin baay'ata jechuudha? Negatiivni kun si'a 3 maangoo moo guutuudha? Maangoodha. Maangoo yeroo ta'u immoo baay'ataan isaa maal nuu kenna? Negatiiva nuu kennuu qaba jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isinii hin taane koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgala 1:8 walitti deebina. Nagaan naa tura.